Hello, jirtu hordoftoonni Kokeef-Tube akkam jirtu? Har'a barattoota management, business management akkasumas business administration barataniif koorsii material management jedhu qabannee dhufnee koorsii kana har'a kan eegallu ta'a. Paartii jalqabaatiin introduction to material management kan jedhu kan ilaallu ta'achuudha. Paartii jalqabaadha. Consecutively paartii itti aanuudhaanis koorsii kana kan hojjennu ni ta'achuudha. Viidiyoo kana barattoota viidiyoo kana barbaadaniif share gochuun hin dagatamu. Akkasumas viidiyoocha immoo like gochuudhaan akka jalqabdan isin affeeruun barbaada. Egaa boqonnaan jalqabaa introduction to material management dha. So material management maayini konseptiin isaa maal fakkaata, objectivin isaa jalatti wantoonni beekamuu qaban immoo maal faadha kan jedhu akka hubattan barbaadama jechuudha. So there is no general agreement about precisely what activities are included by material management, and some managers would associate material management with their material or production control or department. The other may associate it with activities of their purchasing department in dealing with outside supplier. Maal jechuu barbaadeti generally kan agree ta'e definition hin jiru jechuudha waa'ee material management kana gaafa laallu. Fakkeenyaaf manageroonni tokko tokko material management kana maal wajjin associate godhu materialota akkasumas production control department wajjin yeroo associate godhantu mul'ata. Yeroo tokko tokko immoo material management kana activity one kanneen akka bittaa fakkeenya purchasing department wajjin akkasumas outside supplier wajjin deal gochuu kanneen fahammata jedhani gaafa define godhan yookaan conceptualize godhantu mul'ata jechuudha. Kanu garuu kana qofaa miti jechuudha. Material management kana qofaa hinammatu like material manage gochuu, production control gochuu, purchasing department akkasumas with outsider deal gochuu kanneen qofaa miti jechuudha. Material management karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a jechuudha. So if we analyze the total cost of any product, nearly 60 to 70% is because of material jedha. Akkuma beekamu dhaabbanni tokko whether production or service service industry haa ta'u, especially production industry ta'e taanaani costing guddaan kan ba'u percentage 60-70 gidduu costiiwwan materialidhaaf baanedha jechuudha. Yes, materialota raw material ta'uu danda'a, finished material ta'uu danda'a. Sanniin bituudhaaf costiin ba'u costi guddaadha jechuudha. So only the rest of his labor, overhead and profit jedha 13%. Yes, percentage 30 haftu sun maybe kan wage yookaan salary hojjettootaatiif kaffalamuuf haa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf percentage guddaa kan fudhatu is the cost of the material. Kanaaf cost of materialin gatii guddaa kan baasisu yoo ta'e managementiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Costi kana seera managing goonu taanaan wastage dha yookaan profit osoo hin taane loss keessa seenna jechuudha. So any reduction in the material cost even by very less percentage will give rise to greater profit jedha. Edaa gaafa material cost minimize goonu percentage mati xiqqoodhaanu gaafa minimize gochaa deemnu profit argannu immoo maximize gochaa deemna jechuudha. Therefore material management is mainly used to manage or reduce the cost of materials and try to increase or boost the percentage of profit jechuudha. Percentage of profit kanaaf cost material edhaaf baasnu gadi buusuudhaan profitii ol guddisuudha jechuudha. Therefore material management is simply the process by which the organization is supplied with the goods and services that need to associate its objective of buying, storage, movement of material. Kanaaf material management in generally maal hojjeta gaafa jennu it is the process by which an organization is supplied maal material or goods and the services that need to achieve the objective. Dhaabbanni tokko objective mataa isaa qaba.
objective isa achieve gochuudhaaf material management baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Material management is very important, especially to achieve the objective of buying ta'uu danda'a, the objective of an inventory or storage, and the objective of movement of material. Kana jechuun packaging from origin to destination, transportation cost kanafa hammata jechuudha bakka kanatti. Kanaaf material management almost processidha jechuudha. Processi organization tokko raw material yookaan product or service inni produce gochuu barbaadu sun karaa kamiin produce ta'uu qaba. Objective dhaabbata sanaa maayinni isa sana achieve gochuu dandeenya moo dandeenyu kan jedhu sirriitti kan ilaalamu danda'u akka ta'e nutti himaa jechuudha. Therefore, the major resources in any organization to manage are the material out of 7 main resources required to run any organization jedha. Dhaabbanni kamiyyuu resourceewwan qaba jechuudha. Dhaabbanni tokko resourcein inni qabu keessaa inni tokko materialidha akkuma beekamu. Garuu materialii qofaa miti jechuudha. Especially resourceewwan torba qaba jechuudha dhaabbanni tokko. Tokkoffaa managementii mataa isaa it is resource. Inni biraa materialii. Inni sadaffaa maallaqa yookaan money. Humni namaa or manpower, maashinoonni garagaraa, metodiin, matrixiin garagaraa isaanan kun resourceidha jechuudha. Resourceewwan dhaabbanni tokko itti fayyadamudha malee material is not the only resource jechuun dandeenyu jechuudha. So the management must plan, organize and control the flow of these resources from the point of sources to the point of consumption. Kanaaf material management ni barbaachisa. Management role ni barbaachisa jechuudha. Management role akkuma beeknu planning, organizing, controlling ifa hammata waan ta'eef dhaabbanni tokko managerri isaa maal gochuu danda'u qaba, resource jiran sana plan gochuu danda'u qaba. Resource jiru sana organize dhaabbata sana achieve gochuudhaaf, meet gochuudhaaf. Akkasumas flow of resource sanas maal gochuu qaba, control gochuu qaba. Maaliif indirect way karaa biraatti flow ta'uu danda'a resourcein sun. Kanaaf personal benefitidhaaf ooluu danda'a. Bu'aa dhaabbatichaaf osoo hin taane bu'aa namootaaf ooluu danda'a waan ta'eef flow sana immoo control gochuun the role of management dha jechuudha. Therefore, material must be managed in such a way that they must be available when and where needed. Kanaaf materialin resourcein jiru tokko sirriitti manage ta'uu qaba. Yeroo barbaadamee fi hamma barbaadameen sa'aatii barbaadametti argamuu danda'u qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf material managementiin baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti immoo managerri jira yookaan management philosophiin apply ta'uu danda'u qaba jechuudha. Poor planning and the control of material, lack of materials when needed, excessive quantities of material, poor identification of material, rehandling and inadequate storage cause losses in labor productivity and the overall delay that can indirectly increase to total project cost. Kanaaf dhaabbanni tokko poor planning and controlling strategy fayyadama taanaan material isaadhaaf yeroo baay'ee maaliif saaxilamuu danda'a, material laakiin yookaan hir'inni muddachuu danda'a gaafa barbaadamu jechuudha. Even excessive material quantity jiraachuu danda'u qaba. Inventory isaa seeraan osoo hin hojjetin kan bitu yoo ta'e jechuudha. Akkasumas identification of material isaa poor ta'a. Rehandling isaa, storage isaa kunniin rakkoodha. Isaannan kunniin immoo karaa biraatiin maal fiduu danda'u? Loosii fiduu danda'u jechuudha. Dhaabbata sana irratti kisaaraa fiduu danda'u. Even productivity isaa, project completion isaa maal gochuu danda'u? Delay gochuu danda'u jechuudha. Therefore, an effective planning is very important jechuudha. So effective management of material can reduce these costs and contribute significantly to the success of the company. Therefore, an effective management qabaachuun resource keenya sirriitti plan gochuun, sirriitti control gochuun dhaabbanni sun successfully yeroo gabaabaa keessatti objective isaa achieve akka godhu isa deeggaruu danda'a jechuudha. Inni biraa definition of materials by scholars dha. Material jechuun by itself maal jechuudha? Scholaroonni garagaraa definitionii garagaraa kennan. Kanaaf material maal inni gaafa jennu according to Palot 2006 define material as the physical material that are purchased and used to produce the final product and does not suggest the material are the final product. Now,
Material jechuun maal jedhee namichi kun namichi Baalot jedhamu kuni material jechuun physical object ta'uu danda'a. Wanta bitamu yoo wanta biraa oomishuudhaaf wanta final product jedhamu tokko produce gochuudhaaf kan fayyadudha jedha Baalot jechuudha. Bailey et al. Define material as a good purchased from sources out of the organization that are used to produce finished product. Yeah. Namichi Bailey jedhamu kun immoo maal jedha? Material jechuun goods, yes, or raw material that purchased bakka jirurraa source, yes, madda isaarratti bitame gara dhaabbata sana keessa erga dhufee booda dhaabbata sana keessatti immoo productionii departmentiidhaan fayyadamne maal oomishnaadha? Finished product oomishuudhaaf kan nu fayyadudha. Raw materialidha, raw goodsdha, raw serviceidha jechuudha. So Bailey'n bifa kanaan define godhe jechuudha. The other one is Stuckart define materials as the item that are used to produce product and which include raw material, parts, suppliers, and equipment items. Yes. Sannan kunniin immoo itemootadha. Itemoonni wanta biraa tokko produce gochuudhaaf nu fayyadan bakka tokkotti materialii jedhamu. Eenyufaadha isaan gaafa jennu raw materialii meeshaalee dheedhii garaagaraa ta'uu danda'a. Partii garaagaraa ta'uu danda'a. Supply garaagaraa ta'uu danda'a. Equipment itemii garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kunniin fayyadamnee finished product kan biraa gaafa oomishnu isa raw materialii fayyadamne kanaan material jennaan jedhee namichi Stuckart jedhamu. Inni biraa Dobler and Bart jedhaman classify manufacturing material into 5 categories. Raw material, purchased product, manufacturing parts, working in process and MRU supplies. Kuni namichi kun maal jedha? Manufacturing material bakka shanitti qoodee nu kaaya jechuudha. Namoonni lamaan kunniin Dobler and Bart namoonni jedhaman material, especially manufacturing material bakka shanitti qooduu tokkoon isaanii maal jechuudha. Fakkeenyaaf raw material jechuun material that a company convert into processed part jedha. Yaa meeshaa dheedhii jechuudha raw material jechuun gabaabumatti. Yaa meeshaa dheedhii sana fayyadamneeti wanta nuti finished product jennu san oomishuudhaaf kan fayyadamnu. Kanaaf raw material mean the material that a company convert into processed product part jechuudha. Purchased part gaafa jennu immoo the part that a company buys from outside sources. Fakkeenyaaf namni tokko waa wayii gaafa suphuugaa gaafa maintain godhu gaafa oomishu paartii tokko bakka biraarraa paartii kan biraa immoo bakka biraa bituu danda'a jechuudha. Kanaaf paartiin bitamu suni kaampaanii tokkodhaaf irraa bitamee akka kaampaanii biraadhaaf akka raw materialitti tajaajiluu danda'a. Kaampaanii sanaaf maybe finished product ta'uu danda'a jechuudha. Finished product ta'uu danda'a. Inni sun purchased part jennaan jechuudha. Inni biraa manufacturing part dha. Part built by the company jechuudha. Manufacturing part jechuun the parts built by the company. Company partiiwwan garaagaraa oomishee chipsii garaagaraa oomishee gurgura yeroo baay'ee bakka biraa gaafa deeman paartiileen sun walitti dhufuun immoo waan biraa oomishu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf manufacturing part jechuun kan working process jechuun immoo these are a semi finished product found at various stage in the production process. Working process jechuun semi finished product dha. Hin dhumanne finished product miti garuu they are going to be a finished product at various stage. Stepota muraasa erga darbee booda production process muraasa erga darbee booda gara finished product itti jijjiiramuu danda'a. Inni sun working process jennaan jechuudha. Inni biraa MRO supplies dha. MRO jechuun maintenance, repairing and operating supplies jechuudha. Yes. Maintenance, repairing and operating supplies used in the manufacturing process but are not part of the final product. Kanaaf MRO gaafa jennu maintenance, repair and operating supplies jechuudha. Dandeenya dhaabbattoonni manufacturing jedhaman yeroo baay'ee isaan kanneen fayyadamuudhaan product isaan barbaadan kan objective isaanii achieve godhu gaafa oomishan argina jechuudha. Therefore there are 5 manufacturing material according to Doppler and Bart jenne bifa kanaan qoqqooduu ni dandeenya jechuudha. And so what is material management? Marree definition hanga amma laalleerra.
materialii hiiknee jirra waan ta'eef material management jechuun immoo maal jechuudha. So material management is concerned with planning, identification, procuring, storage, receiving and the distribution of material jechuudha. Kanaaf material hiikaa jedhu erga barree booda material management jechuun immoo maal jechuudha gaafa jennu material management jechuun gabaabumatti planning, identification, procuring, storage, receiving and distribution of materials. This is the way how this material can be planned to distribution kan jedhu hiikuu danda'a. Material management jechuun material jechuun maal akka ta'u erga beekni booda management jechuun immoo ni beekna. The art of planning, the art of controlling, the art of leading, the art of staffing jedha waan ta'eef material management gaafa jennus concern isaa yeroo baay'ee planning, identification, procuring, storage, receiving and distribution of material jechuudha. The purpose of the material management is to assure that the right material are in the right place, in the right quantities, when needed or at the right time jechuudha. Egaa gabaabumatti purpose material management inni guddaan wanti barbaadamu materialiin barbaadamu suni yoo bifa standardii qabuun ta'uu qaba. The right material jechuun isa sana akkasumas materialiin barbaadamu sun immoo at the right place achieve reach gochuu danda'u qabaachuu qaba. Even quantity fi quality isaas the right quantity and the quality ta'uu danda'u qaba. Akkasumas at the right time immoo bakka barbaadame sana kan qaqqabu ta'uu qaba jechuudha. Therefore the main purpose of material management is to assure the right material, the right place, the right quantity at the right time jechuudha. So isa kana achieve gochuudhaaf material management yeroo apply goonu yeroo fayyadamnu mul'ata jechuudha. So material management is the activities involved to plan, control, purchase and expedite transport, storage and the issue in control of achieve an efficient flow of material and that the required material are bought in the required quantities to the required time with the required quality at the acceptable price. Namichistu kaarte da mure fusa moto ko define gone irra waa'ee material define godhe ture namichi kun waa'ee material management is gaafa definition kennu maal jedha. So activity one kanneen akka planning, controlling, purchase, expenditure, transport, storage jedhaman kana kan hammachuu danda'udha. Objectivein dhaabbata sana effectively achieve akka ta'u, efficiently achieve akka ta'u gaafa barbaadame bifa kanaan deemuu danda'u qaba jedha. What we call material management according to Stuart 2007. So the material management is the plan and the control of all activities to ensure the correct quantities and the quality of materials and equipment to be installed are specified in timely manner, obtained at a reasonable cost and are available when needed. The other one is Plimons et al. So namichi Plimons et al jedhamu kunis define gochuuf yaaleera material management especially jechuun plan akkasumas controlling of an activity to ensure the correct quality and the quantity of material. Even material qofa osoo hin taane equipmentiiwwan garaagaraa ni barbaadna. Equipmentiin sun sirnaan install ta'uu isaanii maaliif install erga ta'an booda activity isaan barbaadame sana kan hojjechuu danda'an maarri kanneen ibsuu keessatti ammas gahee guddaa taphata. Wanti hojjetamu sun immoo at reasonable cost ta'uu qaba jechuudha. At reasonable cost maaliif garmalee cost kan ta'u yoo ta'e profitiin keenya gadi bu'a waan ta'eef the cost must be reasonable ta'uu danda'u qaba. Again, material management is a process to provide the right materials at the right place at the right time in order to maintain the desired level of production at a minimum cost. Kanaaf material management is providing process jechuudha. Processing kun maal provide nu gochuu danda'a? The right material at the right place at the right time in the right cost. Maaliif jennaan in order to maintain the desired level of production with a minimum cost. Yes, meeshaa barbaadnu yookaan wanta barbaadnu san with what a desired level of production produce gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. So the purpose of material management is to control the flow of material effectively jechuudha. Innis gabaabumatti according to Tarsin and Campbell the purpose of material management is to control the flow of material
effectively jechuudha. So what are the importance of material management? Maarree amma material management jechuun maal akka ta'e, material management jechuun maal akka ta'e erga laallee booda importance of material management immoo maayinni kan jedhu laalla jechuudha. So material are critical in an operation in every industry since unavailability of material can stop production. Egaa akkuma beekamu especially manufacturing industry keessa yoo deemne material kan jedhamu especially raw material kuni as a blood of the company. Maaliif material hin jiru taanaan hojichi hin dhaabbata jechuudha. Therefore to proceed to the work material availability is very nice ማለት ነው. Unavailability of material when needed can affect productivity, cause delays and the possible suspension of activities until the required material is available. Kanaaf unavailability jechuun hanqinni yoo jiraate inni materialota barbaachisan yoo jiraate effective productivity irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Even delays akka nuti harkifannu taasisuu danda'a. Suspension of activity wan garagaraa suspend ta'anii akka turan fa taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf the material must be enough to be available ማለት ነው. The other thing, excessive quantities of material could also create serious problem to managers. Storage of material can increase the cost of production and the total cost of any project. Excessive production is only barbaachisu. Quantity of material garmalee baay'ate jechuun dirqama story barbaadnu waan ta'eef gatiin storyidhaaf baafnu ol ka'uu danda'a jechuudha. Ol ka'uu danda'a. Gatiin storageidhaaf baafnu ol ka'e jechuun immoo karaa biraatiin productionin akkasumas total costin ol ka'e jechuudha. Kanaaf in order to minimize the storage cost you have to produce when you need that material jechuudha dandeenya. An effective material management system can bring many benefit for a company. Yes, effective material management in dhaabbata tokko or system ni kan jiraatu yoo ta'e even karaa adda addaatiin kaampanicha fayyaduu ni danda'a, faayidaa hedduu kennuu fi danda'a. Isaan keessa tokko provide a greater company profit or greater value for each bear the company spends. Yes, greater profit argachuudhaaf, waa qabeessa ta'uudhaaf, profitin nuti generate goonu costii nuti baafne irraa akka caaluudhaaf nu fayyada. Inni biraa customer service or customer satisfaction dabaluudhaaf. Even needs uninterrupted material flow in osoo uninterrupted ta'e akka deemu yoo barbaanne effective material management system nu barbaachisa. Akkasumas fosters good vendor relationship. Yes, hariiroon dhaabbanni tokko dhaabbatoota biraa wajjin qabu bareeda akka ta'uuf material management or effective material managementin nu barbaachisa jechuudha. Inni biraa the objective of material management dha. So maayinni objective isaa kan jedhu gabaabsinee asitti ilaaluudhaaf to procure raw material at low cost. Yes, objective of material management inni guddaan raw material isana at low cost bituudha. Maaliif gaafa cost minimize goonu profit keenya maximize gochaa jirra dhaabbatichaaf waan ta'eef objective of raw material management inni guddaan procure raw material at low cost. Inni biraa maintain consistent quality. Yes, product oomishnu yookaan profit oomishnu yeroo hunda service kenninu yeroo hunda quality isaa consistent ta'uu qaba jechuudha. Quality isaa consistent hin ta'u taanaan objective of material management achieve gochaa hin jirru. Customeronni nurraa dheessaa deemu waan ta'eef. Consistency qabaate jechuun immoo customerota keenya maintain goone yeroo dheeraa tursiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni biraa to ensure maintaining, securing or continuous supply of raw materials and to maintain a good relationship with suppliers, efficient record keeping and prompt reporting proper storage of material as to minimize wastage. Kanaaf objectivein material management isaanan kanniini jechuudha. Fakkeenyaaf maintain good relationship with supplier gaafa jennu egaa dhaabbanni tokko especially manufacturing company yoo ta'e supplierota qaba kanneen raw material sana dhiyeessaniif jechuudha. Isaan wajjin hariiroo hidhata cimaa akka qabuuf, hariiroo bareeda akka qabuuf isa taasisa. Inni biraa efficient record keeping and proper reporting akka qabaanu. Yes, record keeping keenya efficient akka ta'u material managementin objective isaa kan biraadha jechuudha. Inni biraa akkuma reefu jennee maintaining, securing and continuous supply of raw material eegsisuudhaaf material managementin nu barbaachisa. Inni biraa proper storage of material as to minimize
wastage jedha. So wastage minimize gochuudhaaf proper storage of material enhance gochuudhaaf objective material management kan baraadha jechuudha. So isa kana achieve gochuu danda'u qaba. Inni bira keep inventory investment and loss at a minimum jedha. Egaa inventory gaafa jennu dhaabbanni tokko storii keessa maal qabaa, hammam qabaa, hammamtu isa barbaachisaa kan jedhu kan ittiin beeknudha jechuudha. Creating smooth flow of materials and information among the various section of information jedha. And identifying new or better resources of supply, economic make or buy decision. This all can be done by as a so-called material management objective. Material management objective kana faayida garagaraa qaba jechuudha. Faayida garagaraa qaba. Smooth flow of materials gaafa jennu materialin sun or informationin jidduu usana jiru sun smooth akka ta'u ni taasisa. New and better resource supply, economic make or buy decision. Isaan kanarratti karaa adda addaatiin effective qabaachuu dandachuudha material management. So you have to have this as an objective. Inni bira scope or function of material management ida. Maayinni scope ni isa hanga eessatti deemuu danda'a material management. Function ni isa immoo maal fadha kan jedhu nutti ibsa jechuudha inni kun. Fakkeenyaaf procurement and purchasing keessatti gahee guddaa qaba. Expediting keessatti, material planning, the handling keessatti, distribution, the cost control, inventory management or receiving or warehousing scenario can also another. And then inni biraammoo transportation ida. Kanaaf faayidaan inni yookaan scope ni isaa material management hammam deema gaafa jennu especially procurement and purchasing keessatti gahee guddaa qaba. Expediting and material planning plus material handling kana keessattis gahee guddaa taphata. Akkasumas cost control akkuma reefu dubbanne production kamuu haa ta'u service kamuu gaafa kenninu cost minimize gochuu danda'u qabna. Maaliif profit barbaannu san maximize gochuudha. So in order to maximize the profit you have to control the cost. And wanta tokko erga produce goone booda distribute gochuu qabna immoo. Distribution isaa immoo strategy inni fayyadamu maal ta'uu qaba. Even inventory management isaa receiving, warehousing fi transportation akkam ta'uu qaba kan jedhu nutti hima jechuudha scope isaa yookaan function isaa. So it have this advantage. Inni biraas organization of material function jedha. So material management working close coordination with production, marketing and finance department. Kan beekama kuni material management in finance wajjin hariiroo cimaa qaba. Production wajjin material wajjin they have great relationship. And only the atmosphere of mutual trust will ensure that this department will work together the total organization objective. Yeah, robaye material management kuni production, marketing fi finance department wajjin hariiroo cimaa qaba gaafa jennu atmosphere bakka sana jiru trust cimaa irratti kan bu'uureeffame ta'uu qaba jechuudha. Departmentiin bira hariiroon isaanii cimuu qaba. Maaliif interdependency qabaachuu qabu. Maaliif gofa hojii isaan waliin hojjetu iftoominni yoo jiraate jechuudha. Lammaffaa experience share wal gochuun jiraachuu danda'a. Sababa sanaaf walitti dhiyaatanii trust build gochuudhaan hojjechuun baay'ee guddaadha yookaan baay'ee barbaachisaadha. So material management unit and the production unit are there. So the production department will have to keep the material management department informed about the plan and the schedule so that materials requirement can be planned in advance. Yeah, yeroo hunda material planning durseeti kan inni maal ta'uu qabu planning sun ba'uu kan qabu jechuudha. Maaliif production department sun meeshaa raw material sana jala jalaan bifa plan ta'e bifa schedule ta'e yoo galee fi malee maybe hojicha at unknown time dhaabuu danda'a jechuudha. Dhaabuu danda'a. So isa sana avoid gochuudhaaf material planning baay'ee barbaachisaadha. So material management department must keep the production department informed about the list of supplies, availability of new material, anticipated delays so that rescheduling of production should be done and the costly stockouts avoided jedha. So material management department hedduu keessatti gahee qabaatu especially production department keessatti garuu gaheen isaa garmalee guddaadha jechuudha. Kanaaf
wanta tokko produce gochuudhaaf immoo supplier nu barbaachisa. Supplier handling or supplier mutual trust is very important or faayidaan isaa garmalee guddaadha jechuudha. So inni kunis bifa kanaan ilaalamuu danda'a jechuudha. So inni bira material management unit and marketing management unitiin maayinni hariiroon isaanii kan jedhudha. So material management, so efficient operation can keep the price at a competitive level and thus help the marketing department in its operation. Naaf jarri lamaan hariiroo cimaa qabu. Maaliif material managementiin kun effective operation in akka jiraachuu fi gatiin raw materialidhaaf bahu minimize gaafa godhu, karaa biraatiin marketing departmentiin immoo promotionidhaaf rakkatu jechuudha. Maaliif promotion irrattis gatiitu baha waan ta'eef gatiin promotionii gatii material cost wajjin ida'ameeti kan profitiin or margin of profitiin kan ilaalamu. Sababa kanaaf material managementiin efficient operationii qabaate jechuun karaa biraatiin marketing departmentiinis fayyadamaa ta'a jechuudha. So because of the knowledge of the needs and the wants of customer, information on forecasted demand of product and the special requirement, the marketing department wants the material management to be subordinated under it jedha. Kana jechuun beekumsi customeroonni keenya maal barbaadu kan jedhu akkasumas demandiin isaanii magaalaan maal barbaada kan jedhu forecast gochuun special requirement of material of that department akka beeknu nu taasisa jechuudha. Kanaaf departmentii sun material inni barbaadu maali kan jedhu erga adda baafannee booda bifa sanaan manage gochuu or material sana manage gochuu dandeenya jechuudha. So bifa kanaan marketing and the material management have great relationship. Inni bira finance wajjini. So finance department also has to work in close coordination with material management department in anticipating funds requirement, payment of bill to suppliers, insurance and so on. Egaa akkuma reefu dubbachuuf yaalle material managementiin kun financial unit wajjin hariiroo cimaa qaba. Maaliif materialiin maallaqaan bitama, financein immoo the blood of an organization jenneerraa funding kan argamu finance department irraa. So finance departmentiin kun asirratti material handle gochuu akka danda'u material management department wajjin hariiroo cimaa qabaachuu qaba jechuudha. So the material management department anticipating funds requirement, payment of bill to suppliers, insurance and so on. So such close coordination will ensure prompt payment of bills and improve relationship with suppliers jedha. Egaa material managementiin especially supplieroonni keenya gaafa wanta nuti barbaannu dhiyeessan finance departmentiin dafee maallaqa isaanii gadhiisuu fi taananii hariiroon achi jira jidduu jiru gadi bu'aa deema. Kanaaf finance fi material managementiin hariiroo sirrii yoo hariiroo cimaa qaban jechuun karaa biraatiin relationship supplier wajjin qabnus bareechaa deemna jechuudha. So as a matter of the fact, the question under which unit shall we structure material management does not have a clear cut answer jedha. Among other things, it depends on the size of the organization, management philosophy of the organization, the types of the business. Sannan kunniin wantoota material managementiin tokko irratti depend ta'uu danda'udha jechuudha. So as a matter of fact, the question under which we shall structure material management does not have a clear cut answer jedha. But it can be depend on these three things. These three things. Kanaaf chapteriin tokkoffaan introduction partiin kana fakkaata. Yeroo biraa chapterii lammaffaa qabannee dhufnaa. Chapterii lammaffaan akkuma argaa jirtan forecasting idha. So what is forecasting? What forecasting is important and what we forecast kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a. Viidiyoo keenya like gochuu baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas ijoolleedhaafis share godha. Chaanalicha laalatu subscribe hin taane taanaan subscribe gochuudhaaf yaala. Bifa kanaan kan itti fufnu ta'a. Viidiyoo kicha garuu share gochuun isinirraa eegama jechuudha. Chapterii lammaffaan amma ol arginutti bakka jirtanitti nagaatti.